السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتك دعوتك هي أرى فيديو أجايبات قربنا سندي في تنجرا فيديو وان كان هنگا تمر شارك تنولي نلالان تنجا فيديو ببريد أجايبات سنولي جرا قسم فيديو نما قبل تسوى نم ندون تخرج جرو ميا فيديو تقص نيجي إذا dia nyakana nam tu ciro ko kan bara ma kamare ma mera kaza je ciro ko kana pa noro kan kai sit bete video bieti butu ira tira gara ji ko che besan to inne va noro mo kan ni wende me kan ni je video wa na sa so re aleti asiwe daga wati akasma masis video wa ta ta stande wato mana noro me kan gani Muhammad sana ne jiska lati video ida dis kan akasma ra ko wa dalala itu dije jolle la gamte kan te ko ra ko ni belan era ge tu ra ko jalala tin kan mo de tu ta sani tu kana hunde jani kan ka tuma wala la stande majlis Ethiopia wa malji alaji ma da sanju wala la yetu dara ko bishani kan jo ko jina ge wa kai sata kan ma na ta ta ti me video kan kana gato rishati na wala ndo tsaisa like share subscribe gudan na wala ndo tsaisa na sininja akazo ma te sara ko de me kadalan da fa yetu da bishan harar kefi arsi ta ta san ni be tinje ti yare jolen wo sa so wan ke sanu jete aka sabo branch tinta me ko jete me ke dibane ke difamo ga san jani wala ba san difamo ga san iya gato rishati na wala tsaisa na wala ta video ko ngaba awalin to ta sana sinja video ro kame se jalga bas video kana lalle wetti di nan sinja video on kuni namne kuni ijolle laga mi tati yan ko dina darge ba ana jarso ta laga mi tegen toni jani me nas ko ايه تفضل انا لا خير ملا بدو ترتيبا قبلنا حاجه تفكر انا ما اسوس تعالوا eh makan kain sinjan Riyadi Riyadi nyuti Riyad Muhammad Saneti eh sati magana zairiyat Muhammad sanela jana kamu tekan derobati assalamualaikum jolle laga mi te jolle daro bana jiren mucaan kun Riyad nyuti te Riyad Muhammad Saneti jama hararge ba ana jarso lagamite ganda robati ya nama kana gole walumaan gaafanna maaltu kana stume kana gole dalala stume isitu kana golan atakati eenyu dalaat kisan tayu jeni makasa malaga buziyeti akanati konko si adebetu micha kana surani وريزات من بيتك tayun so warreysati warernati isa karkasatin situ memang mana situ mamte namne kuni ini stume mo namas gore namas kana stume tume dalal kuni jolle herna te jirani jolle ngani bada nama kan ko ata dije tujire yaman kinnam no kuni kana te jiru jolle ndai sen iya nama kana berbada namne kan ayye kono akuma waliin garru kana mucaa kana maqaa isaatiillee isinii himeetiin ture harargee bahaa aanaa jaarsoo lagamite gandaroobaati namni mucaa kana beektan ijoolleen jaarsoodha tan yaman keessa naannawaa maaribitti argamtan mucaa kana gandallee dubbisuun barbaadaa rakkoo gandallee hin qabu namni itti dhiyaatanii jiraattan sheer godhaaf yoo nama hundaan wal biraan ga'a ammoo ijoolleen keenya tan gartee Itoophiyaa irraa gama dhufaa jirtu harka sobomtanii akka dallaalaa seentanii atakitti akka kan taane maallaqa acha akka godhan namni ilmi namaa akka maallaqa acha akka nama godha. Kontan kan jiru meera ko dallaalaa takka sunirra caaltuutu jira jechuudha. Waan dallaalaan hojjetamee maqaa dallaalaatiin yaman tan Liibiyaatti guyyaa irraan tan hojjetamaadhaa jirtuutu jira. Maaliif iftanii yoo ta'an laata dandameen gawaan ajaa'ibaadha. Intala takka tan maqaan ishii wani jedhamu maqaa isii waliin harka qaba. Gara jabummaan jechuudha dallaalli akka mala irratti malaa jira jechuudha. Intala san intalti jirtuudhaan kun kana suuraa isii biratti harkaa jirtu kana jechuudha. Dallaalli tumee akka malee bareeda jechuudha. Haala kanatti hospitaala geessanii hospitaala jiraata jechuudha. Rakkina waan arginu. Dallaalli akkuma keenya daran namoonni nuti wal goon olaanee argaanis daran goonaa jira jechuudha isin yaadne. Kun akkuma isin agaaraa jirtan jechuudha. Namni haala sumiin nama tume achirraa nama gaaraatti jira jechuudha. Rakkina sanarraan nama gaaraanitti jira jechuudha. Waan jabaate namni tokko gadi biyee akkamiin namni tumee uleedhaan nama dhamaaraa kana godhaan gawaan jechuudha. Nama dhibu. Kana irraa waamee ayyee viidiyoowwan adda addaatu jira. Dhiyeenya kana waan bosaasaatti ta'an suniif dhiifama jedhanii namoota hedduu dubbisan haala biraankiitiin dalaginee yaadii gadi ba'anii malii jiran. Biraankiin immoo maali? Mee ayyee dhaggeeffadha. Namaatu qorachaa illee jira dubbisan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gaa warra khayrii dubbatu rabbi nu haa godhu. Baatiin har'a guyyaan 24
arra diidamii afur immoo diidamii shan guyyaan diidamii shan maqaan guyyaatis kamisa baatii 12ffaa bara 2025 wanni fi taariikha irraa hambisuu hin taaneef xumura guyyaa dubbii tana xumurree taha waan kana ta'eefu amma gaa isaanitti achi deebina taateen tun maal irratti dhufuu danda'amte joolle maaltu isin itti geessi waan kana siin gaafadha. Nuti gaa'ugin isuma biraan kee laynaa ittiin galasi. Sagalee fudhi sagalee fudhi. Biraan kee laynaa ittiin maqtii bakka nuugoote. Biraan kiidhaa isiniin jedha. Biraan kiidhaan hundattee maqtis waan gallakkiftu kanallee seenuti biraan kiidhattee bakka nurratti laayite. Tole bareeda. Namni du'ee namni fakkeenyaaf du'ee bakka birootitti isiin ajjeeftee ammoo isiniin hoo isin qabanillee biraan kijjaa isiniin jette ni jira. Injiru nuti nama gara arusuma isin baatuma tokko garra ijaarne. Isumaa jechuudha. Nam tokko kan bira jiru isin jiru. Nam tokko bira jiru isin jiru nama namillee bareeda. Tan lamaffaadhaa wanni kun kutaa fi kutaa walitti buuse gandummaallee walitti buuse. Waan kun namni hoo wal ajjeese addunyaa irrattis akhiraa irrattis rabbiin akka isin gaafatu ni beeytanii. Waan akkana viidiyoon akkuma haala kanaan daawwatan viidiyoo dheeraadha jechuudha waan ta'eef namni keenya haala saniin hojjetee biraankii dhajaajii jechuudha biraankii dhajichiin dubbiin erga akka hojjetametti hojjetan booda deebi'ee biraankii ta'u akka biraankiitti ta'ame garuutu wanni san gadhalaan waan hin hojjetii biraankii maqaan jedhu waa hedduu balleessee waa hedduu tolchee jira. Amma fakkeenyaaf namni TikTok irratti argitan kun abbaan keenya qonni beeksisa irra nama cimaa haala jechuudha ijoollee gocha keessatti argama walitti fidee wanni kun akka dhaabbatu jechuun mee nama irratti yaada cimaa inni qabu jechuudha kuni haalaan namatti tola jechuudha namni tokko gaafa namatti deemtee haala suniitiin nama hojjechiisu nama tokko irraa rakkina akka furamu yaadu namni kana maqanaan jiru wallaahi billahi ajaa'iba iyyeeti galtee eeggabacha isaan dhiifamaa jaaniitu jira jechuudha kun dubbiin hin waan akkasii san egaa akka malatti hojjetanii jechuudhaan dhiifamaadhaan dubbiin san hin ta'e jechuudha namni kan namoota waan adda addaa arganii waan adda addaatis hojjetanii jechuudha dubbiin san gaa dubbii ergaaniif namoota iddoo ijaarsiisuu leensooniif hin ta'in namni tokko gaafa gadi baachaa akkasii taatee jira waan hojjetan sun hin taane irraa deebi'a irraa dhaabbaddaa jedhamu sun dubbii hedduuta kan namoota itti to'atu jechuudha. Galatoomaa yaa isaan jaanii jechuudha sii galte namni jaalalaa fi kabajaa hawaasa isaa jibbuudhaaf yaadee gamoo ittiin dhiifamatti deebisutti jenna. Ummata keenya Oromoo bakka wallaahi numa akkas dalagallee isin dogoggorsiifte obbisiif nu galaisiifte nuti waan gallakkisuun seene obbis garuu biraankii seene bakka ammoo isinillee warri abbootiin keenyallee obboleeyyan keenyallee warri saba keenya walitti beedilaa dhiifama dubbiin akkuma dhageessanitti sababa biraankiitii wanni kasiisan hojjetame abbaa keenyaan galatoomuu jennaan namni waan akkanaa nama jidduutti yaadu namni waan nama walitti leessu hojjetu nama gaariidha galatoomuu jennaan jedhu baay'ee maaliif namni tokko haala namni itti walitti yaadu namni koo gadi osoo ta'e haala gandummaa ajaa'ibaa qaba jechuudha. Hayyee gaamee viidiyoo dhiyeenya kana jechuudha waa'ee wanni irra jimaata irratti maal janka jirutu jira jechuudha kan viidiyoo sun irratti haala adda addaatiif deemaa jira pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa walitti galakkamii waliin haa ilaalu. Daawwannaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatu Shimallis Abdiisaa godhe jechuudha. Nama jechuudha hoggaa meeqaaf ergaaniif deemee biyya irraa biyya isaa biyyoota adda addaa kana keessa nama tureetu haala ajaa'ibaa namni keenya akkuma seenaa inni hojjeta kanaan namni biraattis seenaa hojjete seenaan haala kanaan namatti tolti seenaadhaan biyya biitti deebi'uu barbaachisa. Pirezidaantiin haala sana jechuun gaafa inni biyya booda nama sabni kan jaalamu sana isaa birattis kabajaa guddaa qabu. Saboota sun biratti akkuma kabajaa qabsanii kabajaa sanii irraas gahaa kabajaa sanii irraas matanii uummanni Oromoo ganaa isa jiru. Hawaasni keenya hooggantoonni keenya ganaa lawaa barachiisa. Pirezidaantii keenya kan jechuudha alaabaa lumuuxiitii fi waa'ee seenaa milikiitii waa'ee jijjigaati. Hundi keessa dhibee tiibee laftuu dhaabbatee finfinnee gonkumaan bifa yoo taatee ol fagaatee samii kana keessa yoo hawwatoo ta'u lafa Oromoo qotee bulaa nama nama dubbataa ture pirezidaantii Hasan Mohaammed Raagilatuun pirezidaantii keenya weelkaam baga nagaan gara biyyaatti jechuudha. Viidiyoowwan ajaa'ibsiisoo ta'etu jira. Waa'ee jimaata irratti maal jedhanii dhaggeeffatu. Ancaatiin haraama jedhee dhibbarra miliyoona lama godhee haasa'e. Engadda mucaa kiyya tokko hin garre
يوقت مليون في الدين أنا أجيب مليونين جي مليون لما نسينك كاجماعة الرمز مليون لما مليون تكان أرقم namni jechuudha nama miliyoona takkaa'u nagatu miliyoona lama guutuun namni gadi biyya cimaa arrabsu jiru jettee gadi biyya namni miliyoona lama guutuun cimaa arrabsu jiru jettee deebisaa qoobsaa fi deebisaa ajaa'ibaa deebisaa bareedaadha jechuudha. Waan namatti itti jabsee gara koo bishaanii guutuun argee waaqa isa jirtu. Uummanni waan hin kun jirtu. Uummanni waan dhuguu beeku kana hojjechaa jira. Laata maal hojjechaa jira? Laata uummanni akkamii jiraata? Haalli jireenyaa akkuma kana ta'e Itoophiyaa jiru jiru. Billahi uummanni Harargee daawwaa jiru jiru. Bishaan kana kan dhuguudhaaf bishaan kana irratti namni haala sun gorsaa bishaan hojjennee jira. Piroojeektii hojjennee jira jechuun jiran hojjetu. Maal barbaatan hooggantoonni aan Harargee? Naa'ina. Ayyamee viidiyoo qooddaa kan ajaa'iba ta'etu jedhamee viidiyoo sanitti keessa viidiyoo tokko deemna kana namni tokko akka haala dalagaa tokko suufiyyaa fudhachuun maqaa Oromootis keessa buusee waan walitti namni kun booramaa irraa deemna. Jechi tokko dia Oromoo keessa buusee mina dhaggeeffata waan. حيرة مسكنة دربوي أولياء دور صعدك يا حيرة وحيرة دقاق مرقوقات بميل فكتورة مسكحبوش لما دينا يانا دقاق العذاب فوقا ميلهن جنود مرئيس جيل دقاق نيادة يدوانك حدنا حرير كوغوي وضوط كاورون دالكاني آباد الحري آمس باجينو قدراني أفرمكو عاي يوسع علي آمس باجينو قدراني أفرمكو عاي Amus caljegumat jiran afaan Oromootiin jalqabu jiran amus inni calma jechuudha tajaajila jiran afaan Oromootiin amus. Os yoo jaanin dhageen afaan Oromootiin maal wajaanis kan argisiisa namni eeggas laalanii waan isaan kan deebi'aa namni hundi viidiyoowwan san guutuu isaa ilaalanii eegamu adda addaa waan adda addaa biratti eegaa ijaarsa ijoolleen si koomandoo abaarsa abbaa jifaartuu isinitti jira abbaa jifaar dhiifama gaafachuudha qabdan gaafa abbaa jifaar halangeetti kannaa jennaan jaartiitti kannaa jettanii jaartii jalaa tuutan gaafa ijoollee abbaa jifaar tanaman tuune karatti qabdan abaarsi gaafa san eega harree fi yaa'iin nu qabe hanga ammaa nurraan hiikkanne jechuu kanaafuu har'a namaa walitti sin araarsan boru namaa walloltan har'a namaa walitti sin araarsan boru namaa walloltan kanaafuu abaarsa santu nu jira shanyii abbaa jifaar walumaa galattuu dhiifama gaafanne achiin booda yaa'irraa walaba ta'uudha qabnaa jechuudha kun kanuma.